mucaa kana namni itti dhiyaatan viidiyoo tana sheer godhaa fi yaadachiisa. Akkasuma immoo obboleeyyan sheer hin godhina waan akkana itti kofluuf jecha maali kofaltan? Qur'aana rabbi kofaltan moo isa badii dalagee kana kofaltan? إن الله والملائكة صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دجيسة قبابا قرآني جيش ربي سبحانه وتعالى قد قلتهيتي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام إني قرتي قرآن سريسي قرأوا مع صفرة الكرام البررة ملائكة ربي يقول كله أولانتو تاتي صدركان إساني إسان كان وجهتها نبني قرآن سريسي قرأي جان إني مو قرتي برجف جتشا وصو اتجاباته ويتتعتع فيه وهو عليه شاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم إني قرتي وصو قرآن اتجاباته قرآن وصو اتجاباته برجف جتشا نبني قرتي تدقنقرو له أجراني جي أجري لما قبا تقفى واني اتجاباتي في جتشا لما فهمو أجري قرآن أركتا جان نمني قرآن سجاباتي برجف جتشا تدقنقرو ركو هنقبو إمو osoo dogongora kee beeytu sirreeffachuuf osoo deemtee hin baratin dogongora kee waraabdee gadhiisuun dogongora ofirraa waraabuun qur'aana haraami. Ulamaa'iin kun namuu irra waliigalee jira. Namni tokko qur'aana barachuuf jecha yoo kan dogongoru ta'e barnoota keessa jira rakkoo hin qabu ajrii lama qabaawu osoo itti jabaatu waan barateef jecha. Immoo dogongora kee ofirraa waraabuun hin ta'u obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum. Akkanatti habeenu mucaa kana namni itti dhiyaatan viidiyoo tana sheer godhaa fi yaadachiisa. Akkasuma immoo obboleeyyan sheer hin godhina waan akkana itti kofluuf jecha maali kofaltan? Qur'aana rabbi kofaltan moo isa badii dalagee kana kofaltan? Qur'aana sirreeffachuuf yoo kan barnootatti dogongora rakkoo hin qabu immoo akkanuma dogongora lafaa kaaniif irraa waraabanii gadhiisuun hin ta'u obboleeyyan kee diliidha. بارك الله فيكم. أكنت تابينو فيديو تنشير ناقورا وباليسي خيّا سنبران ناقا إسين لي والجلا شير قلو ليسا قرآن دي خبجادا قرآن دي اتسافاتو هنتو. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.